Jira jirtu akkam hordoftoota chaanaanii Dooktar Nimoonaa Boonsoo kan fayyaa keessanii nagaa jirtu. Egaa waa'ee seenaa gabaabaa guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa Artist Haacaaluu Hundeessaaf waan tokkoon isiniif dhiyeessuuf jedha. Egaa waa'ee isaa maaliif dhiyeessuu barbaachise? Seenaa isaa dhiyeessuu ni barbaachise? Seenaa gootaa ni barbaachise? Tokkoffaa gootota akka isaa horachuu fi lammaffaa goota akka isaa horachuuf dammoo inni barbaachisu maali? Seenaa gootaa san dhaloota dhufu barsiisuudhaaf jechaadha. Egaa maal akka barsiise karaa namni irra darbe seenaa nama sanii irra baratanii dhaloota dhufu immoo sanii walitti baasuudhaaf goota akkasii argachuudhaaf egaa seenaa waa'ee nama sanii seenaa goota sanii dhaloonni beekuu qaba. Akkuma jiru namni waa'ee seenaa isaa bal'inaan ibsuun hin barbaachisu, namni hundi isaa waa'ee isaa bal'inaan beeka. Haa ta'u malee guyyaa kabaja isaa kanaaf ilaalchise waan xiqqoo isinii jedha. Egaa osoo achi hin gahin suuraaleen amma argaa jirtan kun tokkoon isaa hiikaa qabu jechaadha. Namni kun qabsoo Oromoo keessatti, seenaa keessatti, jireenya hawaasummaa keessatti, gargaarsa rakkattoota garaagaraa gochuu keessatti egaa nama adda dureedha, hundi keessanuu nu beektu. Egaa gabaabbinaan seenaa isaa wantoota tokko irraa jechuudhaaf sirba isaa kana irraa dhageeffanne daqiiqaa muraasa walitti deebina. Egaa ammasitti hamma dhumaatitti na hordofaa, waan baay'ee dhaga'uu dandeessu. Hamma dhugaatitti na hordofaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Egaa sirba gabaabaa isaa dhageeffannee walitti deebineerra. Egaa seenaa gabaabaa waggaa tokkoffaa kabaja Artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabate. Egaa Artist Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa bara 1986 Oromiyaa Shawaa Lixa magaalaa Amboo keessatti abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa Guddattuu Hororaa bara 1986 akka lakkoofsa faranjiititti dhalate. Egaa achumatti loon waan garaagaraa eegaa guddate. Egaa mana barumsaa erga seenee boodas kilaboota garaagaraa keessatti sirri hirmaataa kan turee fi kilaboota keessatti illee sirba akka turedha seenaan isaa kan ibsu. Egaa namni kun waan garaagaraa seenaalee argaa turerraa laalaa akkuma tureen umrii isaa xiqqaa bara 2003 umrii isaa 17tti qabsoo Oromootitti makamee Karchallee Ambootitti waggaa 5f nama hidhamee turedha. Egaa waggaa 5 hidhamee kan ture bara 2003 bara 2008 Karchallee Ambootii kan ba'e. Egaa albama isaa jalqabaallee barreessuu kan eegale Karchallee Amboo kana keessatti albama jalqabaa isaa Sanyii Mootii kan jedhu kan bara 2009 akkuma ba'een waggaa tokko booda gadhiise jechaadha. Albama isaa kanallee achuma keessa taa'e kan barreessaa turedha. Namni kun qabsoo Oromoo keessatti nama akkaan daran beekamaa yoonni Oromoo maal jedhanii ibsu. He is lyrical genius of Oromo protest or soundtrack of Oromo revolution jedhanii maamu nama akkaan barbaachisa qabsoo Oromoo irraa adda baasuun hin danda'amne jedhanii ibsuu barbaadanii. Dhugamas immoo seenaan isaa kan kana wal qabatu nama baay'ee seenaa barsiisuu irratti namootuma hayyootuma seenaa caalaayyuu namni kun baay'ee qabsoo Oromoo barsiisuu irratti waan baay'ee kan uumedha. Egaa amma immoo sirba isaa kana dhageeffannee walitti deebina.
Egaa hordoftoota keenyaa sirba isaa gabaabbinaan dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Egaa akkuma jalqaba isinii kaasa albama isaa jalqabaa sanyii mootii jedhu bara 2010 mirkaneessee mana Daamboo Karchallee keessa jiru barreessaa akka turedha. Egaa albamni isaa lammaffaan waa'ee keenya kan jedhudha bara 2013 kan lakkise. Egaa albamni kun albama Afrikaa keessaa albamoota Amaazoon irra gad lakkifaman keessaa The Best African Selling The Best Selling African Album jedhamee beekama. Albama kana yeroo Washington DC jidduu kana deemee ture. Egaa akka waan baay'ee gurguramee turedhallee kan ibsamu. Bara 2015 2016 keessatti sirboonni inni ibsaa ture sirba qabsoo Oromoo keessatti qabsoo maaster pilaanii Finfinnee irra geggeeffame irratti sirboonni isaa keessaayyuu maalan jiraa jedhu akkaan beekamtii guddaa akka kenneefi. Egaa bara 2017 qabsaa'ota naannoo Somaalee irraa buqqa'an irra hirmaachuu irratti illee namni kun konsartii isin irratti hirmaatee ture konsartii uummataa fi sassaabbii guurame san irratti egaa waan baay'ee sochoosaa akka turedha. Egaa artist Hacaaluu Hundeessaa nama akkaan uummataaf qabsaa'u seenaa barsiisu nama akkaan jabaa ture qabsaa'u namoota Somaalee irraa buqqa'an naannoo Harar jiran naannoo Garba Gurraachaa jiran sangoota meeqa maallaqa meeqa akka kennaa ture karaa amantiinis wal qabate namni kun amantii kamiyyuu nama jajjabeessu ture qarshii 100,000 meeqa yeroo musliimota naannoo Oromiyaa majlisaaf qarshii akkamii akka kenne namni baay'een isaanii yaadattu. Egaa waan Oromoo bareechuu keessatti waan Oromoo jajjabeessuu keessatti tokkummaa uumuu keessatti jaalala uumuu keessatti aadaawwan wal qabatan keessatti keessaayyuu irreecha irratti wantoonni sirbaa haalli inni ittiin barsiisaa ture. Egaa tokko lama miti baay'ee isaa dubbachuun hin barbaachisu. Egaa yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa erga du'e waxabajjii 29 Juun 29 jechuudha akka Faranjiititti bara 2020 du'e 2021 guyyaa har'aa albama sadaffaa isaa albamni tokkoffaan isaa sanyii mootii kan jedhu bara 2009 laxxafame lammaffaan 2013 waa'ee keenya kan jedhu albamni sadaffaan isaa immoo waggaa isaa kan du'e bara 2013 waggaa meeqa booda ta'a jechaadha waggaa 7 booda maal mallisaa kan jedhu guyyaa har'aa eebbifama jechaadha. Egaa albama isaa kanarratti haati warraa isaa dabalatee namoonni garaagaraa yaada garaagaraa kennatanii akkasumas beeksisni baay'een dursa dalagamaa ture jira. Egaa Hacaaluu Hundeessaa kan du'e magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyeemii Galaan kan jedhamutti itti dhukaafamee akka du'edha Juunii 2020 akkuma dhaameen boodatti immoo cinaa harka bitaa onnee seenuu kan danda'uun cinaacha bobaa jalaan akka dhaamedha. Egaa sirba kana yeroo deddeebina. Egaa dhaggeeffattoota keenya egaa erga dhaamee akkuma dhaganii booda gara Xurunesh Beejing hospitaalii fudhatamee achitti lubbuun isaa osoo hin turin akka du'edha. Hoggusanii uummanni baay'een akka yaa'ee turee fi egaa poolisiin namoota bittinsuuf yaalaa akka turee fi nama baay'ee gaazii aaraa akka itti boba'aa turte namni 2 akka du'ee fi 7 akka dhaamedha. Egaa boodas kanumaan wal qabatee namoonni baay'een isaanii akka miidhaman eessuma isaa dabalatee magaalaa Ambootitti akkas du'ee qabsoon baay'een isaa magaalaa keessatti akka ta'ee akka ture. Magaalota baay'ee keessatti magaalaa Finfinnee keessa qabsaa'onni gameeyyiin namoonni beekaman baay'een isaanii kan Oromoo akka hidhamaa turan namoota baay'een yoo xiqqaate 200 ol magaalota garaagaraa keessatti akka ajjeefaman kanumaan wal qabatee siidaan Haile Sillaasee magaalaa London jiruu fi siidaan Raastafoonii magaalaa Harar jiru akka diigamee ture magaalota baay'ee keessattis qabsoon finiinee ture haa ta'u malee shira duubaan xaxamee turen dhugaan artistii beekamaa kana odoo hanga ammaatitti abbaan argatiin eenyu akka ajjeese abbaan argamteen agarraa eegee jira.
Egaa dhaloonni kunis qabsaa'aa kanaaf dhugaa isaa barbaadutu isa jira jechuun dhaamsa har'aa goolabaa. Haa ta'u malee albamni isaa sadaffaan guyyaa har'aa eebbifamee tura. Hundi keessanuu albama isaa kana orjinaala CD isaa gad lakkifame bituudhaan akka gargaartan isiniin jedha.